Jawar Muhammad ta'u even Jaal Daawud Ibsaa mana keessatti guramee ka jiru akka qabdii siyaasaatti qabamanii jiru haalli isaanii kun ummanni Oromoo dhugaa dubbachuuf xiyyeeffatee aleellatee jara kana eeggachuu irratti carraan isaanii carraa gadhee akkan taane eeggachuu irratti waan gochuun irra jiru hin godhu taanaani mootummaan shiftaan kun mootummaan shororkeessaan kun akka qabdiitti gargaarama akkuma jedhe haalli yoo mijate akka isaan fedhan kara isaan fedhan irra akka Eertiraan isaanii wajjin silas Eertiraa turaanii godhaa jira biyyicha keessaan Isaayaas Afewerqii turaanii godha haalli yoo mijate akka isaan yaadanitti siyaasa isaanii yoo deeme akkamittiin isaaniin yookaan barabaraan manidhaa keessa akka tursan yookaan immoo girri wayii keessa akkamittiin akka dhabamsiisan irratti hojjetu akka lammaffaa isaan lubbuu isaanii balleessu yoommoo haalli ammaatee dubbiin mormatti isaan qabee garatti socho'an yoo dhaban akka qabdiitti gadi baasanii akkamittiin uummata Oromootiin araarfachuudhaaf akka isaan diraamaa akkasii taphataa jiran uummanni Oromoo kana beekuu qabu kanaaf carraan jira kana agar kamittiyyuu deemuu danda'a carraan isaanii kun garuu harka mootummaa shororkeessaa kanaa bahee harka uummata Oromoo galuutti irra jira uummanni Oromoo xiyyeeffatee hidhamtoota isaa kana warra gurguddaan nuyi haasofnu Jawaar Muhammad Baqqalee Garbaa Jaal Daawud Ibsaa kaasee hamma ijoollee waggaa 14-15 gooda gandaa fi konyaa keessatti hidhamtee jirtuutti hireen hidhamtoota kana really uummanni Oromoo yeroo kam caala itti dammaqee hiree hidhamtoota isaa eeggachuun irra jiru yeroon isaa amma gidduu kana dhageessanitti yoo ta'e namichi deeninati warra Eertiraa tokko miidiyaa warra Habashaa irratti wanta inni haasa'aa jiru waan baay'ee nama yaaddessu waan baay'ee nama sodaachisuudha dubbiin sun hammam dhugaa akka ta'e hin beeku yoo ta'eyyuu wanta inni dubbatu tokkorraa kaasnee yeroo dhaggeeffannu series of events waan kanaan dura ta'anii toora isaan ittiin ta'anii fi waan isaan ittiin ta'anirraa yeroo dubbatu nama keessa beeku fakkaata dhuguma nama keessatti involvii godhe fakkaata yoo ammaatti yoo dubbiin ammaatti hiikuu danda'u ittiin Oromoo amma kaartaa tokko ittiin hafe isaan Oromoo araarfachuu dandeenyaa yoo jedhanii kan isaan yaadanii maree biyyaalessaa jedhanii Jawaar faa Jaal Daawud Ibsaa gadi baasanii Oromoon already cinqii fi stressii baay'ee keessa jira kana yeroo argu gammadee intas gabbaa nu araarfataa nus immoo egereen siyaasa keenya achi keessatti hiika argataa uummata kun firdiitti nu dhiyeessu ka jedhu geemii akkasii sammuu isaanii keessatti sineeriyoo baay'ee taphatu uummanni Oromoo kana kamiyyuu qabsoo isaa wanti irratti xiyyeeffachuun irra jiru nuti qabsoon Oromoon geggeessaa jiru qabsoo walabummaa Oromoo malee qabsoo hidhamaa hiiksisuu miti yeroo walabummaa Oromoof lollu hidhamtoota keenya achuma keessa hiikkanna kaayyoon keenya inni guddaan garuu Oromiyaa walaboomsuudha malee hidhamtoota hiikuu miti Oromoon kanaaf burjaaja'uun irra hin jiru isa jedhu Galatoo mittafa amma fakkeenyaaf mootummaan hidhamtoota siyaasaa Oromoo kana akka waan fedhinnaa isaatiin ofumaaf yeroo fedhe hidhee badii qaban jee isaan badiin qabani hidhee immoo ammas deebi'ee fedhinnaa isaatiin akka waan gadhiisuuf deemuu dhiifama gaafatee akka waan dhiifama godhee fi gadhiisuuf deemuu fakkeessee waan kana godhu jira wanni kun akka fedhii mootummaa qofarratti hin hundooyne Oromoon qabsaa'onni Oromoo qeerroon Oromoo diyaaspooraan Oromoo ummanni Oromoo maal godhuu qaba jettee yaadda mootummaan kun akkuma ammatti jette waa'ee mana murtii hin jiru kana keessa mana murtii wanta jedhu hin jiru manni murtii dhimmuma abiyyiin warra raawwachiisan malee manni murtii haqaa manni murtii walabaa manni murtii dhugaa Itoophiyaa keessa hin jiru hin turres hin jirus ammas hin jiru amma Oromoon mirga isaa gonfatee seera mataa isaa gad dhaabbatutti jiraachuuf hin deemu keessuma manni murtii Oromoof hojjetu manni murtii Oromoof faradu manni murtii Oromoof dalagu biyya sana keessa hin jiraannes hin jirus I think uummanni Oromoo wanta inni beeku irra jiru jala kana achi keessaa yoo gadi baasan maaltu ta'uu danda'a yeroo gadi baasan maalitti fayyadamu jarri kun yoo achi gabba'an immoo maal gochuuf deemu isa jedhu yaadu nu barbaachisa akka namoota Oromootti bara keenya Oromoon bara isaa hundumaa waan xixiqqaa fi waan akkasii kanaan gowwoma yaada isaa kaayyoo isaa irraa maqa waa xinnoodhaan Oromoon kaayyoo irraa maqa
hundumti keenya hammam akka gammannu beennatu Baqqalaa Garbaa hiikame Jawaar Mohammad ba'e Jaalli Daawud Ibsaa uggura keessaatu ba'anii hayyoonni Oromoo kun utuu si'ate gadi ba'anii Finfinnee keessatti mul'atanii dhimma Oromoo kana mari'achuu jalqabanii Oromoon akka inni machaa'u beenne gammachuudhaan machaa'u Oromoon yeroo baay'ee rakkinni keenya guddaan waa xinnoodhaan machoofne dafnee machoofne Oromoon waan kaayyoo ganama kaanirraa maqna dafne candy jedhu warri biyya faranjii kun karameellaan singowwomsinii jedhu namni karameellaan singowwomsinii uummanni Oromoo warri mana hidhaa keessa jiran iyyuu yoo ba'an hiree siyaasaa uummata Oromoo murteessuudhaaf mirga hin qaban maal ta'utu irra jira hidhamtoonni kun even jarri kun dhaqanii kadhatanii yoo achi baasan iyyuu see baay'ee kadhataa akka isaan turan beeku achi warri mana hidhaa keessa jiran kun takka gadi ba'uu iyyuu barbaadan maalitti gadi ba'u dhugaasitti ana baay'een sodaadha ammatu gadi ba'an iyyuu tiki isaanii maal fakkaata eenyutu isaanii eega akkamittiin biyya keessa turumoo biyya keessaa bahu kana hundumaa loojistikii isaa Oromoon kana beekachuutu irra jira gadi baasanii nu hiiknerra jedhanii sa'a lama booddee namni tokko iddoo tokkotti yoo ajjeese eenyutu itti gaafatama tika eenyutu tika kennaaf sodaan kana beekuutu nurra jira jarri kun achi gadi baasanii maal gochuuf jedhu isa jedhu Oromoon clearly sagalee tokkoon Jawaar achi gadi ba'a yoo ta'e Baqqalee Garbaa achi gadi ba'a yoo ta'e Daawud Ibsaa achi gadi ba'a yoo ta'e dhimma uummanni Oromoo amma gar tokkotti luucaa jira uummanni Oromoo akka kanaan duraa miti sagalee tokko maal jedhaa jira uummanni Oromoo hiree ofiin murteeffachuu inni amma akka calluma jedhanii kanaan dura abbaan barbaade federaalizimii konfedereetii maaloo jedhu kun uummanni Oromoo amma sana bira gahuudhaaf inni jalqabaa hiree ofiinan murteeffadhaa jechaa jira hiree ofii murteeffadhachuuni carraan naafa kennamu vootitti dhiyaadhee yookaan Itoophiyaa ta'ee federaalizimii oo konfedereesiidhaan itti fufu yookaan immoo Oromiyaa kutachuun murteeffachuudhaaf hireen naafa kennamu jechaa jira waan ta'eef wanti namoonni kun yoo achi gadi ba'an gochuun irra jiru uummata Oromoo irratti xiyyeeffachuun irra jiru fedha uummata Oromoo kana bakkaan ga'u irratti itti fufanii qabsaa'u malee uummata Oromoo bakka buunee waan uummanni Oromoo iyyuu hin feene jara kana wajjiniin wal ta'iinsa yoo godhan rakkina guddaa keessa seenu isaaniiyyuu Oromoo nama taa'ee isaan ilaalu hin jiru isaanumaan iyyuu ammatu hidhaa baanii namni taa'ee isaan ilaalu hin jiru isaaniiyyuu hamma gaafa hundi keenya mirgi nuu kenname uummata keenya bullee dhufee nutti lallabuu hin jiru mee Oromoon kana irratti barsiifame hiree isaa murteeffatu Oromoon waboon hin murteessuuf addi bilisummaa Muhammad hin murteessuuf Baqqalee Garbaa hin murteessuuf Oromoon filmaata kanatti fuulaan itti ba'uutu nurra jira maallu wayya yoo kam ta'ee nuu mala yoo kamiin deemnetu hireen Oromoo mirgi Oromoo biyyi Oromoo lafi Oromoo qabeenyi Oromoo eegamuudhaaf tikfamuu danda'a ka jiru Oromoon isa kana beekee gara kanaatti deemuutu nurra jira kanaaf achi ba'anii isaanis achi keetu waan baay'ee baraniiru jedhee yaada atu achi gadi ba'an iyyuu uummata Oromoo maal jedhasa jedhu akka isaan dhaggeeffatan shakkii tokko hin qabu Rabbi milkeessee achi gad habaasu garuu uummanni Oromoo ammayyuu qabsoon keenya harka keenya jirti malee harka hidhamtootaan jirtu akka itti yaaduutu nurra jira rakkinni keenya inni guddaan jedhe walakkaan Oromoo qabsoon kun harka waboo jirti jedhee yaada walakkaan Oromoo harka Daawud Ibsaa jirti jedhee yaada walakkaan Oromoo harka Jawaar jirti jedhee yaada qabsoon harka qabsaayotaan jirtu qabsoon harka uummata Oromoo jirti qabsaa'onni fedhii uummatichaa bakkaan ga'uuf mul'ata hawwii uummatichaa bakkaan ga'uudhaaf lubbuu isaanii wareegaa jiru malee kanatu sii mala jedhanii uummatichatti fe'uudhaaf deemaa hin jiran kana beekuutu nurra jira kanaaf qabsoon harka keenya jirti nutu ittima Jawaar hidhaa yoo gadi baate Baqqalee yoo gadi baate kana wantu ni barbaannu barcuma mareetti kana fuutee dhiyaachuutu sirra jira jennee uummanni Oromoo laaf qulleessinee lafa kaa'achuu danda'uutu nurra jira maaliif hireen kun hiree keenya Galatoom mee qabxii bareedaa tokko kaafte fakkeenyaaf qabsaa'onni dhaaba siyaasaa Oromoo haa ta'uu aktivistii haa ta'uu hayyuun daandii fedha uummataa san bakkaan ga'uuf daandii irra deemamu san kakaa'uudha fedhii uummataa tiisuuf jechuu qabsoon harka uummataa jirti dhugaadha mee uummataa fi dhaabni siyaasaa Oromoo amma yeroo kanatti sila dhaabuma lama qabna dhaaba siyaasaa Oromoo jennee ka dubbachuu dandeenyu afaan guuttannee koongirensii federaalistii Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo qofa waraana bilisummaa Oromoo dabalatee jechuudha of course isaan ka waraanaatii fi ka siivilii ta'ullee kuma tokko ilaaluu dandeenya uummataa fi dhaabni siyaasaa kun haala kamiyyoo wal dubbisan baalaansiin isaan jidduu uumamee akkamiyyoo deeman Oromoon galma deemuuf san ga'uu danda'a jettee yaadda. Rakkinni guddaan agartee nu bira jira uummata bira akka ilaalcha kootiitti
qabsoo keenya kana harka namoota yartuutti laannee teenya harka dhaabaatti laannee teenya ijaaramne wanta nuyi feenu akka isaan dalagan hin goonu isaantu waan barbaade walitti boceetu kaayyoo siyaasaa lafa kaatee gara fuulduraatti deema ammatu uummata keessatti gadi akka gaariitti ijaaramanii uummanni akka gaariitti ijaarameetu jiraate waan uummati jedhu irraa achiin galagalan dhugaa dubbachuudhaaf rakkinni guddaan garuu nutumaa inni gargar cacabnee isa kana jala nam'inee jiraanna waan ta'eef akka sabaatti humna hin qabnu akka sabaatti humna hin qabnu biyyoota guddatan kana biyyoota Ameerikaa biyyoota Yurooppin yoo ilaalte harka sabaa jira mootummaan humni harka sabaa jira course of action votiidhaan naqanii geeddaru namni tokko waan isaan fedhan waan isaan yaadan waan isaan barbaadan hin hojjetu yoo ta'e yeroo isaa eeggatanii achirraa ari'uuf firmaataan Oromoon sana birayyuu hin ga'in malee Oromoon wanti gochuun irra jiru utuu Oromoon akka sabaatti gamtaa jabaa qabaate ijaarsa jabaa qabaate caasaa cimaa qabaate dhaabonni siyaasaa sabni kun maal fedhaa maal akkan godhu barbaada akkamitti akkan deemu fedha jedhanii saba kana dhaggeeffataatu dhimma saba kanaa gara fuulduraatti geessu ammas uummanni Oromoo ijaaramuu yeroo siin jedhu akkamitti ijaarama uummanni Oromoo civil society adda addaa ijaarrachuudhaan qaamota adda addaa ijaarrachuudhaan dhimma dippiloomaasii irratti warra hojjetu dhimma mirga namummaa irratti hojjetu biyya kana keessatti labor force iyyuu biyya kana amma mirguma hojjetaa amma bifa adda addaatiin qindaa'uudhaan uummanni jaarmiyaa adda addaa civil society kana utuu ijaarrate isa kanatu walitti dhufee dhimma Oromoo kana ta'uutu irra jira dhimma Oromoo akkasitti tarkaanfachuutu irra jira jedhee civil society kanatu wantoota baay'ee lafa naqa warri dhaaba siyaasaa kun immoo achirraa yaada sana fuudhanii cuunfatanii kaayyoo siyaasaa isaanii keessatti masakaniitu dhimma Oromoo kana silaa fuudhanii deemu nu garuu rakkinni Oromoo inni guddaan uummata suma jira dhaabi siyaasaas jira gidduu kana wanti walitti isaan hidhuun jiru yoo barbaadne na dhaga'e na deeggarri na wajjin deemi yoo nan feetu ta'e immoo dhimma keeti mindset jedhu qabna malee akkamittiin uummata kana ijaarree uummata kana kakaafne of duukaa hiriirsine yaada keenya keessa bulchine yaada isaanii irraa dhaggeeffanne dhimma Oromoo kana fuunee fuulduratti deemna kan jedhu ijaarsa akkasiin qaba Oromoon yeroo hundumaa kan na yaachisu ani dhuguma caasaa yookaan structure siyaasa Oromoo baachuu danda'u dhimma Oromoo baachuu danda'u qabna inni jedhu baay'ee na yaachisa hin qabnu dhimma uummata miliyoonii 50 kana dhimma uummata miliyoonii 50 olii kana baachuu ka danda'u caasaa jaarree qabna shoulderii sabaatu gatiitti siyaasa Oromoo saba guddaa kana baatee deemuu danda'u ijaarsa yookaan caasaa structure akkasii qabna natti hin fakkaatu structure tu qaqqabna Oromoon jirra garuu iddoo 10 iddoo 100 jirra iddoo tokkotti ijaarame caasaa cimaa ijaarrate gatiitti siyaasa isaa baatee gara fuulduraatti deemsisuu barbaadu sirriitti ijaarratiin jirra jiraachuu jirra garuu iddoo 100 jirra iddoo 100 yeroo jirtu immoo waan guddaaf ulfaataa saba kanaa baachuu hin dandeessu humna kee ol ta'a utuu garuu caasaa baachuu danda'u gatiitti baachuu structure akkasii ijaarrannee irra ta'e akka kanatti silaa gara fuulduraatti deemuu danda'a uummanni Oromoo amma yuunii kanarraa barree walitti dhufne ijaarsa gaarii ijaarrannee jiru ijaaruun dhugaan sirtuma waggaa fudhatu beeka utuu walii galle utuu wal dhageenye ijaaruun waggaan fudhatu ji'a 2-3 gidduutti structure cimaa ijaaruun hin danda'amu garuu geggeessitoonni keenya kun hayyoonni keenya kun dhiigoo isaanii dhiisanii dhimma Oromoo duwwaa irratti xiyyeeffatanii ijaaramuu hin danda'u ni jedhu gaaffii guddaa kanumaan si jedha. Tole baay'ee galatoome dhugaadha uummanni ijaarsi uummataa keessaafuu humni uummataa guddatee paartii siyaasaatti kallattii inni fedhu irra oofne dhaabni siyaasaa kan ofiin fedhu qofa yoo uume suni rakkoon uummatarri gaa beekamaadha uummataa fi dhaabni yoo wal dubbisaa dhaabni fedhinnaan uummata kiyyaa maali jee uummata gaafachaan deemin rakkoodha kanuma keessatti fakkeenyaaf Oromoon amma qabsoo karaa adda addaatiin geggeessu jira kun goflaa karaa waraanaatiin geggeessu waraana bilisummaa Oromoo jechuun karaa waraanaatiin waan danda'u lolu jiru jira haa xiqqaatu haa guddatu qeerroon Oromoollee didda adda addaa agarsiisu jira qaamni sadaffaan Oromoodhaaf immoo akka qabsoo Oromootti tajaajilu tokko diiyaaspooraa Oromooti qaamni kun sadeen waraana bilisummaa Oromoo
qeerroo Oromoo diyaaspooraan Oromoo qaamni kun sadee yoo akkamtee qabsoo waloo godhee walitti dhufee wal dubbisee qabsoo Oromoo kana guddisee sadarkaa biyyaalessaa bira dabarsee internationalize godhuu danda'a jettee yaadda? Gaaffii baay'ee gaariidha. Yaaliin baay'een isinuma geggeeffamaa bari walitti dhufuudhaaf namoota kana walitti fiduudhaaf attamitti wal hidhatee deeman ni jedhu. Rakkinni guddaan amma nu mudatee jiru isa jira inni isin jedhu jira ijaaramee jira beeke hin qabnu jechuun dandeenyu baay'ee qabna. Ciccimaa ijaarsa ciccimaa ta'e baay'ee qabna. Rakkina isaatu garuu ijaarsi suni jira garuu iddoo dhibba jira. Warra durii jaarsolii keenya irraa kaasee hamma qeerrootti namni hundinuu waa hiyyaala. Namni hundinuu waa gochuuf hin xaara. Waraana bilisummaa Oromoo dabalatee isaanis kara mataa isaanii lola geggeessuudhaan. Gaaffii ati gaafatte isanii probably waggaa tokko walakkaa kana yaalii guddaa geggeeffamaa jira. Maa walitti dhufuu dadhabna? Dhimmuma tokko. Kaayyoon Oromoo tokkuma. Fedhiin wanti uummata Oromoo barbaadu tokkuma. Diinni keenya hedduudha. Maa walitti dhufnee ijaaramuu dadhabne? Madaa baay'eetu jira ijaarsa Oromoo kana keessa. Bara baay'ee keessa walitti bubu'u, wal nyaachuu, wal tuttuquu, wal diiguu, wal irratti ka'uu, wal irratti duulu baay'eetu jira. Dabalatee immoo dhiigoo gugurdaatu jira. Namoonni mataa guddatan, mataa dhiita'an baay'eetu jira. Nama dhaga'uu kan hin barbaanne wanti isaan jedhan duwwaan importanti kan itti fakkaatu nama biraarraa yaada fudhachuu kan hin barbaanne nama biraa keessumsiisuu kan hin barbaanne rakkina akkasii qaba Oromoon. Dhugaa dubbachuudhaaf ammas fagoo hin jiru. Atuu wal dhaggeeffate dhimmi kun tokkuma jedhee namni hundinuu isa karaa fiigu amma karaa nan argaa miti amma kana keessas nan dhaggeeffadha kana keessas nan dhaggeeffadha hundumtuu karaa fiiga. Hundumtuu yeroo giruuppii xinnoo mataa isaatii ijaarratee deemu walii gala giruuppii xinnoo isaa keessatti walittuma dhufee teenye kottaabee akka walootti dhimma Oromoo kana haasofna yeroo jedhu all of the sudden akkas gargar bittimmaa'uu jalqaba. Kun abaarsa maalee akka ta'e naan galu dhugaa dubbachuu fi ammas wiilingii dhuma barbaada fedhuma abboota keenya warra nu dura siyaasaa geggeessaa turani baay'ee isaanii jira diiyaaspooraa kana keessa. Warra umurii giddu galeessaa siyaasa kana irratti hojjetaa jiranii gara dargaggeessaattis warra jiru kun hundinuutu walitti dhufe wiilingnessii qabaatee walitti dhufe caasaa tokko kaawwatee akkamittiin isa biyya keessa jiru wajjin qeerroo wajjin walidhanna waraanaa wajjin walidhanna ala kanaa immoo nuyi sila isa maddana teenya biyya alaa kana teenya wanti nuyi hojjennu baay'een hin jiru beeke hojii dippiloomaasii dhimma mirga namoomaa falmu really ga'een diiyaaspooraas ga'een isaa kanuma silas hojii dippiloomaasii hojii mirga namoomaa irratti hojjechuudha. Dabalee immoo qabeenya qabuuni qabsoo uummataa kana tumsu ijaaruu bira dhaabbachuudha. Kanarra dabarree really qabsoon kun qabsoo uummata isa biyya jiruuti. Ijaaramee gara fuulduraatti hiree isaa murteeffatee gara fuulduraatti deemuu irra akka jiru uummata isa biyya jiru. Nuyi sagalee ta'uu humna ta'uu fi gargaaruu cina dhaabbachuudha malee qabsoon kun qabsoo keenya miti dhugaa dubbachuuf warri biyya alaa jiraatu qabsoon kun qabsoo saba biyya jiruuti nuyi gargaartota sagalee ta'uu fi ala kanatti akka dhaga'amu sagaleen sabichaa akka dhaga'amu qabeenya barbaachisu immoo horuu fi malee qabsoo kana uummatichaaf dhiisuutu nurra jira. Dhugaa dubbachuudhaaf silaa dhaabonni siyaasaa keenyaa mataa ta'anii kana walitti hidhanii fuudhanii duratti deemuu ka jiru isaan surra ture. Maaliif dhaaba siyaasaa taatee yeroo dhaabbattu hojiin kee kana uummata ijaaruu, uummata dadammaqsuu, uummata qindeessuu. Egaa baay'een isaanii amma akkuma beeknu lamumatu jira. Lamaan isaaniis haala hojjechuu danda'an keessa hin jiran. Kanaaf ga'een diiyaaspooraa xinnoo ishee guddata. Warri biyya keessa jiru waa gochuu waan dadhabanii fi mootummaan kun waa hojjechiisuu waan dhorkeefitu ga'een diiyaaspooraa kun xinnoo guddatee mul'ate malee utuu dhaabi siyaasaa biyya keessatti sirriitti hojjechuu danda'e ga'een qindeessuu, ijaaruu, hiriirsuu, kakaasuu ga'ee dhaaba siyaasaa ture. Garuu amma iddoo isaan hin jirretti tun warri diiyaaspooraa kun bakka buunee waan gochuu dandeenyu gochuuf yaalaa jirra malee utuu haalli mijataa ta'e warra biyya jiru kana silaa kan walitti qeerroos waraanas yoo ta'e sa'ala jiru kanas yoo ta'e walitti koordineetii godhee humna kana ijaaree
hoogganee fuudhuun ka deemuun irra ture dhaaba siyaasaa ture. Nuyyuu hin turre. Amma iddoo isaan jirretti iddoo duwwaa guutuudhaaf yeroo rakkannu diyaaspooraan kun immoo akkatti qabu wallaaleetu walitti bubu'aa walirratti kaka'a. Malee sila dhaabonni kun utuu hoogganan hundumtuu isaan jalatti ijaarame hundumtuu isaan jalatti wal dhaggeeffatee isaan jala hiriiree deemuu danda'a ture. Haalli siyaasaa yoo gaddarame ammas isaan bakka kana iddoo kana fudhatanii gara fuulduraa deemsisuu danda'u. Hammasitti garuu hamma dandeenyu wal dhageenye wal duukaa deemuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Hireen Oromoo Itoophiyaa keessatti hiree baay'ee nama sodaachisu dhugaa dubbachuudhaaf wanti mootummaan Abiy fi Isaayyaas Afeworqii Itoophiyaa keessatti godhaa jiranii hiree Oromoo kana garmalee gara iddoo fokkisaatti geessaa jira waan ta'eef Oromoon isa kana dammaqee akkuma ta'etti deebi'uudha. Ofirraa loluudha amma danda'u yoo kara nagaa fincilaan ofirraa dhoowwuu dandeenyu ammas humna waraanaatti dabalame lolatti fufuudha. Tigraay guutummaan wal kakaasee ijaarame hidhatee ofirraa lolaa jira. Oromoonis wal kakaasee hidhatee ofirraa lolee deebisu kanumatti deemuutu irra jira. Tole fakkeenyaaf mootummaan amma marii biyyaalessaa jee waan tokko guyyaa sadi dura manni ministeerotaa wixinee tokko baasee raggaasisee kara paarlaamaa ergee jira. Marii biyyaalessaa waan jedhu tokko mariin biyyaalessaa dhaabbilee siyaasaa Oromoon ka hin hammanne adda bilisummaa Oromoo ka Daawit Ibsaa hidhaa jiru. Baqqalee Garbaa, Jawaar Mohaammed, Abdii Raggaasaa, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa hidhaa jiran. Jaalmarroon bosona jiru. Warri Tigraay immoo lolarra jiru. Warri Gumuuzilleen bakkoota adda addaatti dirree lolaa qofa taatee jirti biyyattuun. Dhaabbileen isaan qawwee fudhatanii lolan kun bakka dhufaniin hirmaannetti kamanidhaa jiran bahaniin hirmaannetti rakkoo uumtonni qofti warreen rakkoo uuman sirna nafxanya amana akka Abin, Nyaapaa, Baaldaraas, Izeemaa, Biltsiginnaa isaan qofti waliin dhufanii mariin biyyaalessaa ta'an. Kana biraan immoo dhaabni marii biyyaalessaa kanaan goosisa jedhu maandi Itoophiyaa ka jedhamu ofiifuu qaama mootummaatiin kajaarame marii biyyaalessaa akkam godha jarri kun waliin dhufe. Inni kun ta'uu akka hin dandeenye jalqabuma isaatii kaasee yaada kufaadha. Jalqabuma isaatii kaasee marii biyyaalessaa yeroo geggeessitu qobaa kee geggeessita miti yookaan ofuma keetti si'uma rakkina uumutu marichas geggeessa miti. Marii biyyaalessaa geggeessuu fi jalqaboota wantoota irratti walii galamuutu irra jirutu jira. Atu isa biran naqin. Itti namoonni kun hundinuu dhaabonni siyaasaa dhimma biyya sanaa nu galcha jedhan hundinuu walitti dhufaniitu preconditionii lafa kaatu. Termiin haasaa kanaa maal ta'uuf deema? Maalirraa kaana? Attamitti geggeeffama? Eenyutu geggeessa? Kan jedhu all those precondition ulaagaalee ganaatu marii sanatti tun deemini ulaagaalee guutamuun irra jirantu jira marii sana iyyuu geggeessuudhaaf. Inni iyyuu tun ta'in ofuma isaaniitiin abbaa barbaada ijaaranii waan barbaada ijaaranii marii biyyaalessaa jechuun is doomed to fail. Isa warri biyya kanaa jiran ka'umsuma isaarraa kufeera. Ka'umsuma isaarraa kufeera. Marii araara fiduuf warri wajjiniin nagaan kan gidduutti dhibee humni guddaan alatti dhiifame warrumti walii galee Finfinnee keessa taa'aa jiru walii yoo mari'ate bare maali sulumaa waliin mari'atee gidiraa uumaa jira sulumaa waliin mari'atee atakaaroo uumaa jira sulumaa waliin mari'atee shororkeessummaa uumaa jira maal mari'ata ammas yoo sumatti fufe malee mariin ikkoo namni qawwee hidhatee jirus marii kana keessatti dhimma hin seenu ka jiru haasaa isaanii keessa jira warri hidhatee jiru warri qawwee kaase lolli jiru eenyu wajjinire lolli jiru warruma Finfinnee keessa taa'ee hoteela keessa jiraate wajjin kitifoo nyaachaa oolan wajjin moo lolloo waraana bilisummaa Oromoo wajjin jira lolli chichoo actually mootummaa kanaaf uummata Oromoo gidduu jira eenyu kan Oromoon bakka bu'ee mari'atu achitti kanaaf jalqabuma isaarraa kufeera Oromoon kana keessatti qooda fudhatu ulaagaa sana iyyuu guutuu hin danda'u yoo yaadatte yoo Dr. Mararaa Guddinaa faas Profeesar Mararaa Guddinaa ulaagaa adda addaa ka'aniiru ta'uutu irra jira jedhanii kan yaadan tare bilisummaa Oromoos kaa'eera taa'an hin dubbifne malee mariin sun ganaatuun jalqabee ulaagaan sun guutuu irra jira kanaachi maree geggeessuu danda'u garuu wanti inni hiiku wanti inni fayyadu wanti inni fooyyessu wanti tokko yoo akka hin jirre beekamaadhuma mariin sunumaa geggeeffamaa jira isaan gidduutti ittuma fufanii mari'achuu danda'u garuu Tigraay keessa hin jirtu Oromoon keessa hin jiru akkuma jettee Benishaangul Gumuz kan hidhatee jiru keessa hin jiru humni hidhatee biyya sana keessatti amma mootummicha wajjin wal falmee mootummicha raasee kuffisuuf deemu keessatti yoo qoodan fudhatin maree dhibba yoo geggeesse iyyuu hiika maalii qaba ammas kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf maree kana keessatti Oromooni
attamittiin Oromoon qaama shoror keessaa mootummaa wajjin taa'ee akka mari'atu iyyuu naan galu. Mootummaan kun shoror keessaa dhugaa dubbachuudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. Mirginni hin dhiibne hin jiru. Namni hin ajjeefne hin jiru. Namni hin hiine hin jiru. Wajjin mari'atte teessee mootummaa shoror keessaa kana wajjin Oromoon taa'ee ammas marii geggeessaa. Akkas jechuun bilxiginnaan egeree siyaasaa qabdi jechuudha uummata Oromoo keessatti. Bilxiginnaan baduuf barbadaa'u malee egeree siyaasaa qabaachuun irra jiru uummata Oromoo keessatti. Dhugaa dubbachuudha. Egeree siyaasaa Tigraay yoo qabaatte wayya bilxiginnaan qabaachuu isheerra. TPLF deebitee yoo qabaatte wayya. Hammeenyi isaan hojjetan, hammeenyi warri bilxiginnaa kun hojjetan eenyu biratti iyyuu dhiifama argachuu kan danda'u miti. Yeroo baay'ee dhiifama argatanii, yeroo viidiyoo ta'an dhiifama argatanii, isa siyaa kanaa garuu Oromoon karaa kamiin iyyuu dhiifama gochuuf hin danda'u. Jarri kun baduu, barbadaa'u, seeratti dhiyaachuu, seerri kan biyyatti waan eeyyamu hundumaan seeratti dhiyaatanii egereen siyaasummaa isaanii biyya Itoophiyaa keessaa baduutu irra jira. Keessumaa warri bilxiginnaaf hin jettu. Kanaatiif Oromoon eenyu ammatuma ulaagaan guutame iyyuu dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon bilxiginnaa wajjin taa'ee mari'achuu jechuun dhiiga caaluutti qalladuudha. Dhiiga ijoollee Oromoo karaa irratti ajjeefaman, mana keessatti rashanaman, mormirraa citetti addabaabaayyitti baasanii gabaa waamanii dhiiga jara kanaatti qoosu natti fakkaatan. Mareen hin jiru jara kanaa wajjiniin. Dhugaa dubbachuudhaaf egeree siyaasaa qabaachuu hin jiru bilxiginnaa Itoophiyaa keessa. Tole ayyee ittafa amma fakkeenyaaf biyya alaatti uummanni diyaaspooraa waan danda'e akkuma tubaantu karaa dippiloomaasiitiin godhu jira sun beekamaadha. Waraanni bilisummaa Oromollee waan danda'u godhutti jira lolu jira. Mee qeerroon keenya san cinatti fincila kaasuu qaba, revolushina kaasuu qaba, mootummaa karaa danda'e hundaan dadhabsiisee mootummaa kana karaa tokkotti firraa siisuu qaba waan jedhamuutu jira. Waan kanaati akkamiin ilaalta akka itti hafatti revolushina kana kaasuu waan jedhu akkamiin ilaalta? Yeroo adda addaatti fincila godhaa ture dandeettii sanaas qabaa, beekumsa isaas qabaa. Akkamittiin gochuu akka danda'us beeku. Garuu yeroo kana dubbannu bu'aa isaatiif fafa isaa wal bukkee qabanii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kana keessa kana gochuun isaanii bu'aa hammamii qaba. I think dhugaa dubbachuuf isa kana qeerroon hin godha yoo ta'e in coordination warra biyya keessa jiran wajjin waliin mari'atanii yoo godhantu irra wayyaa jedhee yaada. Diaspora kanaan dura diaspora irraa geggeeffamaa ture qabsoon fincila qeerroo kuni amma humni guddaan biyya keessa socho'u jira. Dhimma sabaa kana kan ofirkaa qabu really sacrifice lubbuu kaffaltii lubbuu kennee qabsoo Oromoo kana biyya keessa kara nagaa gididame kara hidhannoo kan biyya keessaa geggeessaa jiru jira. Qeerroon bara 2016 kaasee amma 2018tti qabsoo godhes baay'een isaa waraana qeerroon kana godhuu fedha yoo ta'e maree biyya keessaatiin ta'utu irra jira jedhee yaada. Ala kana hoogganuu hin dandeenyu yaalameeras hin hojjenne bu'aas hin buufne actually miidhaa baay'ee yeroo inni itti fide argineerra. Du'a sodaatanii immoo qabsoon dhiisan isaaf haasa'an jiran. Qeerroon duris du'aa ture ammas du'uuf wiilingidha bilisummaa saba isaatiif. Ammas duudhaaf waan sodaaf shakkii hin qabneefitu waraana bilisummaa Oromootti dabalame kumaatamaan inni dur karaarra ture amma kumaatamaan waraana bilisummaa Oromoo keessa jira. Amma lubbuutti sodaataan jiru qeerroon. Garuu dhugaa dubbachuuf akka ilaalcha kootti biyya keessaa mari'atame murtoon sun biyya keessaa isaan biraa humna biyya keessa jiru wajjin wal ta'uudhaan yoo godhame irra bu'aa baay'ee qabaata ija baay'ee kennas malee diasporaan kara kamiyyuu kana hoogganuu fi kana ajajatti baasuu hin danda'u. Wanti isaan barbaadan loojistikiidhaaf wanti isaan barbaadan gargaarsa yoo barbaade isa provaayidii goona. Maal barbaadu kana keessatti maal barbaadu maal isaan barbaachisaa isa jedhu humna qabeenyaa humna horiitiin loojistikii isaa gargaaruu dandeenya. Garuu qabsichi biyya keessaa isaaniif warra qabsicha kara humnaa qabatee qabsaa jiru gidduutti mari'atame yoo godhame independently godhanii wal duukaasa godhanii inni rakkina maree mataa isaaniiti akkasittitu ta'ee gaariidha.
diasporaan sagalee duwwaa taanaaf yeroo isaan ba'anii asii sagalee dippiloomaasii ta'uu fi malee hoogganuuf karaa agarsiisu kana godhaa sana godhaa inni ajaja kennuudhaa fi diasporaatu keessa galuu baatee gaariidhaan jedha. Hin barbaachisaa yeroo kanatti haala biyya sanaa keessaa xiinxalanii ilaalanii murtoo kana bira ga'uuni isaantu argaa jira waan lafarra jiru biyya keessaa waan ta'aa jiru akkamitti akka deemaa jiru haalli mijataadha mijataa miti yoo ta'e mijataa kana keessattis immoo aarsaa kaffallee attamitti goona akka jedhu qeerroon kana xiinxalanii ilaalanii murtoo sana bira ga'uutu irra jira murtoo isaan murteeffatan sanan immoo sagalee tokkoon humna hamma dhumaatti isaan cina dhaabbannee deeggaruudhaaf nummoo waadaa seennaaf akkas gochuutu nurra jira akka kanatti deemuutu irra jira yaada. Tole galatoomii yeroon qabnus gabaabaan ta'eef karaa dhumatti deemnee walumaa galatti uummata Oromoo kaabaaf dhiyaa kaabaaf kibba jidduu gala jiru akkasumas firoota qabsoo Oromoo hundaaf dhaamtuuf yoo jiraatte carraan si kenna. Qabsoon Oromoo kun yeroo hamtuu keessa jira. Oromoon wanti beekuun irra jiru diina baay'ee qaba. Firammoon qabu. Yeroo hundumaa jedhama garuu nama keenya sirriitti galeeraa laatan jedhu. Diina baay'ee qabna firammoon qabna. Warrumti Yurooppii fi Ameerikaa kun fira Oromoo miti. Isa kana beeku hammam iyyuu dippiloomaasiidhaaf asii. Hammam sagalee hadhageessifnu iyyuu dhimma Oromoo kana daddabalanii cinatti dhiibu. Dhimma Oromoo kana handhuura rakkina biyya sanaa godhanii ilaalaa hin jiran. Handhuurri rakkina biyya sanaa garuu rakkina Oromoodhaa hiikamuu dadhabuurraa dhufe. Rakkinni Oromoo gabrummaan Oromoo irratti deemaa jiru kuni hiikamuu dadhabuurraa furmaata argachuu dadhabuurraa dhufe. Kanaaf amma danda'ametti isaanii Oromoon amma Tigraay hamma kana lolaa dhimmi kun dhimma Tigraayin fakkeessu dhimmi Itoophiyaa kun dhimma Tigraay fi dhimma mootummaa Itoophiyaa fakkeessu. Handhuura isaa giddu galeessa isaa garuu dhimma Oromoo guddaatu jira. Hamma dhimmi Oromoo hin hiikamnetti rakkinni Tigraay kun iyyuu hiikamuu hin danda'u. Warri Tigraay kun iyyuu mootummaan amma jiru kun mootummaan Itoophiyaa keessa jiru mootummaan Eertiraa fi mootummaan Itoophiyaa central governmentiin amma jiru kun yoo bade malee nagaatti jiraachuu akka hin dandeenye beeku. Yoo isaan kun dadhabsiifaman malee yoo isaan kun rukutaman mootummaa warra nafxeenyaa gara Gojjam Gondarii kana bashootaa mootummaa giddu galeessa central government Abiy qabatee jiru mootummaa Eertiraa harka garasiin isaaniin dhiibu mootummoonni kun hundinuu yoo laafan malee Tigraay jiraachuu akka hin dandeenye waan beekanii fi qabsoo kana geggeessaa jiru. Hariiroo uummata Oromoo wajjin godhanii karaa ittiin nagaadhaan jiraatan barbaadu. Oromoon yeroo kanatti warra Habashootaas yoo ilaalte, Eertiraas yoo ilaalte, mootummaa giddu galeessaa qabatanii warra jiran yoo ilaalte kun hundinuu Oromoo dararanii, deegsanii, miidhanii ofii isaanii taayitaa isaanii bal'ifachuu Eertiraan immoo yoo dandeesse Itoophiyaa gooliin itti baay'ate uumte achirraa dantaa kan egaa kun hundinuu fafisaa eenyuuf dhufa Oromoodhaaf dhufa. Fafisaa miidhaansaa saamamuun lafirraa fudhatamuun kun hundinuu Oromootti dhufa. Oromoon yerootti wal dhabu miti kun yerootti yaadaanis wal dhabu miti dubbiinis wal dhabu miti ilaalchaanis wal dhabu miti. Diina baay'ee qabna. Ilaa Oromoon kana beekuutu irra jira. Gartee tokkittiin yookaan gurmuu tokkittiin yookaan dhaabni tokkichi walabummaa Oromoo fiduu danda'u qophaa hin jiru. Garaa kutachuutu irra jira Oromoon kana. Warri waboo duwwaa jedhus kan hubachuutu irra jira. Waboon qophaa walabummaa Oromoo fiduu hin danda'u. Kana beekuutu irra jira. Addi bilisummaa Oromoo qophaa walabummaa Oromoo fiduu hin danda'u. Kaafaa'uun Jawaar Faasituu ba'an namni tokko leexaan yookaan immoo bartuun tokko giruupiin walabummaa Oromoo fiduu danda'u hin jiru. Hundi keenya walitti dhufnee harka wal qabannee diina waloo kana bal'eessuu irratti yoo hiriirre malee. Inni keenya yeroo hundumaa kana yeroo Jawaar jiru Jawaar duwwaa yeroo Abaan jiru Abaa duwwaa yeroo Waboon immoo waboo malee eenyu ishee barbaannu kanaan booddee Waboo duwwaa sammuu kana keessaa ba'utu nurra jira. Kun siyaasa kana duwwaa wanti nuyi jennu hin jiru. Amantii duwwaadha kan waaqa duwwaa rabbi tokkicha duwwaa kan namni jedhu.
waan qabdu hundumaa walitti fidatte isa diplomaasii danda'u diplomaasii isaa advocacy isa danda'u advocacy isaa activism isa danda'u activism isaa isa waraanu waraana isaa isa siyaasa isaa kana hundumaa walitti finnee guduunfannee mataa isaa walitti hidhannee dhimma Oromoo kanarratti tokko taane hin duullu yoo ta'e eenyummaa keenya keessaa baane anatu caalaa keessaa baafne anatu beekaa keessaa baafne waan qabnu kana hundumaa walitti fidannee diina hedduu qabnu Oromummaa bal'eessu Oromiyaa bal'eessu irratti duule kanarratti hin duullu yoo ta'e at the end of the day Oromo will be the loser nuyi warra luuzii godhu Bortigraay dhufee yoo qabates warra luuzerii mataanani warri sun yoo dhufes nuyi warra harka duwwaa hafan warra bilaasha galan losers taanee hafna ofii keenyaa jenne for our own sake ofii keenyaa jenne yoo tokko taane tokko ta'uun yaadaan wal dhabuu dhiisuu jechuu miti beeki yaadaanis wal dhabaa ilaalchaanis wal dhabaa dhimma waloo isa ta'e walabummaa Oromoo irratti garuu tokko ta'utu nurra jira yaada daddaa ilaalcha daddaa amantaa siyaasaa daddaa yoo qabaanne inni booddee Oromiyaa wala boomte keessatti yookaan Oromoo ijaarame keessatti kamuunni biyya keetti hiikamuu hin danda'u utuu diinni baay'een ala kana jiru garaagarummaan nu gidduu jiru baay'een isaa hiikamuu hin danda'u maal goonare garaagarummaa sanatti amannee garaagarummaan ilaalchaa jira garaagarummaan fedhaa jira garuu kaayyoon tokko walabummaa Oromoo bira ga'utu nurra jira jedhuudhaatti waliigallee walitti dhufne yoo duulle diina ofirraa deebisuu dandeenya kanaachi garuu abbaan barbaadila garee attamii dhaabee daayinaamikii ka ta'e baay'ee sammuun ka bilchaatee siyaasa kana akka